Assalamualaikum jirra jirtu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi keessan isin bira haa ga'u isinin jedha. Liibiin kun kan dabraa jiru mana hidhaa Jiddaa irraayi. Bakka jirtanii seenaatii viidiyoo kana daawwadhaa isinin jedha. Rakkoo mana hidhaa Jiddaa irraa dabraa jiru ijoollee wajjin jiru waan tokko tokko dubbachuu barbaaddi. Kanaafuu akka nu ilaaltan seenaa sheerii godhaa bakka jirtanitti. Koominitiin Suudii Arabiyaa koominitiin ka Oromoo jechaadha. Waan kijibaa tokko guyyaa addaa gadhiisee jira. Akkasuma taataaq miidiyaa jalatti hoggaa seenne isa jala seennee ilaallu. Innis wanti kun sobaa footoo dabree kaasanii Facebook irra gadhiisan jee waan kijibaa tokko waan dubbatee jiruuf kanaaf liibii kana waraabuu dandeenye bakka jirtanii sagalee teenya sana caqasaati bakka jirtanii viidiyoo kana akka sheer nu gootan isiniin jedha. Kanaafuu mucaan kun waan kanaafuu taa'u kun waan dubbatu qaba. Mee caqasaa sheer godhaa sagalee kana bakka jirtanii seenaame hanga ammaa namni seenaa hin jiru nama tokko qofa seenu argu ilaalu jira. Kanaafuu mucaa kana caqasaati sheer godhaa. Sahiba kiyya dubbadhume. Galatoomii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jaa ilmaan Oromoo kan addunyaa tanarra jirtan hundi keessanoo baga jiraattaniin isinin jaa kunoo nutis numa jirraa ka du'e ol ka jiru gad jirraa. Bakkitoo rammaan tana jirru tuni mana hidhaa Suudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti argamna shumeessa Jiddaati. Erga hidhamnee waggaa tokkoo fi baatii 5 waggaa tokkoo fi baatii 6 jirra mana hidhaa kana keessa. Ilmi namaa tokko kan waa'ee keenyaa dubbatu hin jiru. Oromoon addunyaa tanarra jirtan xiqqaa fi guddaan dhiiraaf dhalaan nuti ilmaan Oromoodhaa kan mana hidhaa kana keessatti waggoota tokkoo fi cinaa dararaa garagara mana hidhaa kana keessatti nurra gayaa jirtu. Maaliif sagalee nuu ta'uu dhabdan hanga har'aan tana hambaasiin Itoophiyaan biyya tana keessatti fidatee biyya tana keessa jirtu rakkina keenya kana hoo maaliif nuu laaluu dhabe? Ni iyine waan nu galchanni dhabne mootummaa Suudiitti ni himanna nyaatani laganna guyyaa 2-3-4 beelaa fi dheebuun keessa dararamne nu galchaa nuti nyaataa dhugaatii mana keessaa hin barbaannu duura nu wayyaa jennee isaanillee gaafannaan nuti rakkoo hin qabnu rakkoo kan qabu mootummaa keessanii nuun ja'aa jiranii mootummaan keenya kunoo maaliif akkatti nu laala dararaa teenya tana maaliif nutti laala maaliif nu laalle dhimma keenya kana maaliif nu laalamuu dhaba ummanni Oromoo maaliif sagalee nu ta'uu dhaba. Erga mana kana seenne namni kun han jechuudha ni du'ee ni jira maatiin isaanii hin beekne meeqaantanii mana kana keessa jira. Haa ta'u dararaan mana kana keessatti nurra gayaa jirtu takkaa fi lama jennee waan haasofnee fixuu dandeenyu miti. Uffata yoo taate uffanni nama firaa qabu kun kan waggaa tokkoo fi cinaati. Mana hidhaa kana keessa uffata gara tokko namaa dhufuu hin danda'u wanni takka illee seenuu hin dandeessu jawwaala kana akka hannatti tarabbitti jawwaalli kun nuun seene. Ummanni Oromoo kana seetan reeftan nyaanni isaan nu kennan nyaata gayaa miti. Mana kana keessatti wanni nuti uffannu wanni nuti ittiin jiraannu hatta uffata ittiin salaannu uffata finnee mana kana keessatti rakkachaa jirra jechuudha. Kanaaf nutu dhala namaati miti immoo maaliif rakkoon teenyatu nu ilaalamuu dhabdee ummanni Oromoodhaa isiniin jenna rakkina keenya kan akka nu ilaaltan akka addunyaa tanarra sagalee nu taatan akka mana hidhaa kana keessa hatattamaan baanu sagalee teenya tana namootan dhageessan sheer walii godha addunyaa maraan nu dhaqqabaadha isiniin jenna. Mootummaan keenya akka rakkoo tana keessaa hatattamatti dafee nu furu kabajaa fi jaalalaan gaafannaa ummanni Oromoo isinin dunu akka nu bira dhaabbattan mana hidhaa kana keessatti akka sagalee nu taatan waan takka jawwaalaanuu jechuudha waan isinitti himnu hin qabnu yoo namni fedhe du'e jawwaalli kun guyyaa 2-3 booda ni fuudhamaa fattashaa jira yoo jawwaalli seenes ni baasanii saniif nu dirmadhaa isiniin jenna uummata Oromoodhaa addunyaa tana jirtan hundi keessanuu jechuudha. Kanaaf nyaanni isaan namaa kana illee nyaataa miti. Hubzii takka takka ganama galgala namaa kennanii nama yoo dhukkubsates meeqaantamaan namni baatii meeqa mana kana keessa ciisu jira mana hakimaa hin geessanii yoo mana hakimaa nu geessaa jennee uleedhaan nu tumanii mootummaa qabdanii jennee nu qixaatanii ganama galgala nu roorrisanii nu arrabsanii nu tumanii nu dhiitanii nu kabalanii rakkoo hamaa keessa jirra badii takka malee namni waggaa tokkoo fi baatii 5 baatii 6 mana hidhaa keessa taa'uun hedduu hamma iseen rakkisaadhaa isin hundinuu ni beeytanii kanaaf ummanni keenya akka nu bira dhaabbattanii sagalee nu taataniin isiniin jaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Itti aansuudhaan namni waan dubbachuu barbaadan yoo jiraatan dubbadhaa. Kanaafuu kootu BBC kootu dubbadha.
عليكم ورحمة الله وبركاته. Alan nu achisaa jiranii alaan baay'ee miidhamnee jirra. Amma tokkoo fi baatii lama jirra. Murtee takka dhaba taa'u jirra. Saniifuu mee miidiyoonni keenyaa fi warri nu dhaggeeffachaa jirtanii warri laayif irratti nu ilaalaa jirtaniif hundi keessanuu sheer laayikii fi sheer nu godha. Saniifuu nu yedda isiniin jenna mootummaan qabnu rabbiin mootummaa nu haa kennu. Rabbiin خيزان واباسو دعائن ودارا سنين جنة نبرد أبدا سجل نوتا ومندافو نموت الدادا نموت إلا كما تمام لكامو إذا تنخيزيرا إذا أشمشي جدا يام خيزيرا سنيفو كدعائن ودن بربانا السلام عليكم. أتوان betul dah. Injuru nana betul. Kanuma wanti dubban nu injiru. Bakka jirtanii akka sagalee nu taatanii viidiyoo kana sheer nu gootanii rakkoo nu irra jiru kana addunyaan guutuun nu argitu isiniin jedha. Kanaafuu galatoomaadha yaanni qabnu tanumaa waan jedhuun qabuun namni waa dubbachuuf fedhu yoo jiraate akka dubbatan isiniin jedha hunda keessaniin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh berarti kesini. Kono mana hida jidda shumesi kana kesa ogato kofi baati shambati ja baati sadi akkanatti koldurat injirra uma jirra ufanna kamnu yoon dhukkube jennani gajabana kono nama matakiyan dhiigaan tufa jechuudha amma kono yeddu kana geetti kana hawayya malee wallahi lazim dhiigaan tufa maqarabbiitiin kadha uffannaa shi qabanne isheen huccuun dura dhumte huccuutii wallahi lazim taa'anii jira taa'anii solaata taa'anii jira wallahi kan rabbiin argu ilmaan oromoo marti keessan dhiiraa fi dhalaan xiqqaa fi guddaan nu bira dhaabbataan nu iyyadhaa mootummaan keenya ammoo gochan taane gocha suukanneessaa mootummaa biyya biraa nurratti dalasiisuun isa hagam gammachiisa kanaan jiru hammam das jeeni ogaa mootummaan biyya ormaa mootummaan qabdan isin harreedha isin himaadha isin kilaaba mootummaan qabdan mootummaan keessan kilaaba ogaa nuun jiru hagam isatti dhagahama hagam yaachisa maaliif kana callisan baala mootummaa biyya ormaa gamtan uffataasisu yoonti ofii nu fixuu fedhe gashee biyya keenyatti nu fixu biyya haadha abbaa keenyatti kanaafittuu ilmaan oromoo mootummaa keenyaa itti nu iyyaadha akka furmaati nu dhufuu nu godhaadha siniyyaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaanni uummataa kanumaa anis yaada biraan qabu yaada sobaa ammoo feesbuuk irra gadhiisanii qalbii namaa tana balleessuun faayidaan qabu. Amma guyyaa addaa kana Oromoo koominiitiin barreeffaman taane gadhiiseetii hedduu mirkaanneetu yookaan gammannee turre garuu yaanni sun kijiba jedhee taataa miidiyaan riyaad irraa dabru sun garuu wanti sun namichi sun hedduu waan dhugaa tokko waan gadhiisuuf isa amanne garuu Oromoon koominiitiin sun waan kijibaa gadhiisee nama 2,200 guyyaa addaa kana biyya keenya yookaan Finfinnee bu'ee jedheetiin barreeffamaan gadhiise garuu wanti sun soba. Kana waan ta'eef soba dubbachuun eenyuufuu faayidaan qabu lullee rabbi nu haa galchuu isin hunduu bakka jirtanii du'aa nu godhaa bakka jirtaniin sagalee tana sheer nu godhaa bakka sagaleen tuni akka miidiyaa adda addaa irratti sheer taatee akka dhaga'anii waa hunda akka nu birmatan jecha walumaa galatti haasayuun humna dirree jira namni haasayuu fedhu sheer nu godhaa isiniin jedha bakka jirtanitti kanaafuu namni dubbachuu fedhu ni jira haa dubbatu hundinuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam naga kam jisa kam Oromoon marti uummanni Itoophiyaa hunduu jechuudha. Wanti guddaan haasamii ture wanti martuu haasamii ture hafiifii miti jechuudha. Wanti guddaa wanti as keessa nu gaddisiisu jiru lammiiwwan Itoophiyaa keessattuu ilmaan Oromoo guddaa tokko kijibutti jirti warroonni asitti hin baasin jechuudha. Kanaaf waan hin jirree waan dhugaa hin taane tokko maaliif nu kijibanii nuti odoo gadiyyaa yookaan murtii keenya beennee waggaa tokko waggaa lama nuun jedhanii homaa rakkoo hin qabu ni teennaan itti nubsinaan jechuudha. Boru deemtan har'a deemtan jedhanii nu sobuudhaan akka nutis garaa kutannee hin teenne garaa keenya nu raasuudhaan rakkoo guddaa keessa nu seensu jiranii meeqatu nu biraa muraatee meeqatu rakkoo guddaa keessa ga'e. Kanaaf uffata hin qabnu uffanni nuti seenu uffata immoo kan qabnu daangarra nurraa yaasanii yoo nuti lagannaa nyaataa guurumaaf hin galle jennee uffata nu qabnuu fi uffata birdi libsoota yookaan uffata halkanii kan uffannu sun jalaa yaasu
waan nu qabnu hunda nurraa guuranii gatutti jiru waan ta'eef rakkoo guddaa keessa jirra Oromoo hundi bakka jirtanitti hiriira sunuu boyatanii waan adda addaatiin mootummaa keenyatti nu iyyuu qabdan isiniin jenna hanga ammaatti biyya keessatti namni waa'ee ummata asitti hidhamee jiru kanaa dubbate hin jiru hiriirri nuuf baahame hin jiru ilmaan Oromoo hundi maaf nutti callisanii maaf nuuf hin dubbanne isiniin jenna kanaaf waan guddaa hin qabnu keessattuu Oromoo community kan jedhu kana isa kana maqaa Oromootiin akka hin dalanne akka nuuf arrabsitanii fi akka community isaa irratti hamilee isaa cabsitanii isiniin jenna arrabsi keenya guddaan kana nuuf birmadhaa isiniin jenna share nu godhaa like nuuf kennaa isiniin jenna assalaamu alaykum Tema busha Ahora va. Shikanuma yaani kenna dhumate jira bakka jirtanii sagalee tana share godhaati akka nuuf birmatu mootummaan kennas mootummaan Oromiyaatis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliyan keenya kan addunyaa tana irratti argamtan hundinuu biifama wajjin kunoo mana hidhaa Shumeessii Jiddaa keessatti argamna amata tokkoo fi ji'a 5 akkana jirra. Kanaafuu beliyan keenya maaliif nu jallisanii miti gurra nu taadhaatis sagalee waggaa tokkoo fi ji'a 5 jirra mana Shumeessii Jiddaa keessatti rakkachaa dhukkubsachaa jirra. Kanaafuu mee akka sagalee nu taatan barbaanna. Mana hidhaa keessatti rakkanne yoo fayyadamne gara mana hakimaan deemnu kanaaf mee beliyan keenya share godhaadhaati sagalee teenya tana laalaadhaati laaltanii jallisinaadhaati akka furmaanni nuuf laalaa isin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi namni heddumaate Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanneen laayivii kana gubbaatti daawwachuu jirtan hawaasni yookiin afaan keenya dhageessan akkasumas hamada lammaffaa keessa jirra mana hidhaa Shumeessiiti yookiin gidiraa adda addaa keessa kan dabarfannee jirrudha. Innis akkasumas namni waa'ee keenyas dubbatu hin jiru hanga addaatti miidiyaan dubbatu sin dhaabaa ambaasiinis nu tajaajiluu danda'an jiru uummannis immoo as keessatti baay'ee rakkataa jira kan uffata takkaan hamataaf wayitaa jira isaanis rakkinni kun maalirraan nu kanaaf galatoomaatti dubbii danuu hin dandeenyu uummannis mataan tuqamaa jira kaanis gara qubaan haasa'utti jira jechuudha kaan mataan baafatee kaan immoo gara qubaan haasa'utti jira jechuudha innis kan booda kan kanarraa yoo turu ta'e wanni baay'ee nutti dhaga'amu kana uummannis sammuun isaa waan tuqamaa ta'e dubbii dheeraa hin dandeenyu kanaaf nagaan nu jiraadha innaa namni biraas itti darbee haasa'uu ni danda'a jechuudha. Akkasitti galatoomaa sagalee tana share nu godha geeffannee jirra jawaala kanas nurraa fudhataniif ni sodaanna bakka dho'isaa teennee silaa keessatti deemnee isin mul'isuu dandeenya amma bakka dho'isaa waan jirruuf dhokannee waraabuu jira waan ta'eef kanaafuu sagalee tana share nu godha halkan gaarii isiniin jenna galatoomaa.